gooliin koo as deebi'ee barachuuf an obboleessa jaarraati. Siyaasaadhaan xiqqoo rakkina ture. So barnoota kiyya achi itti fufuudhaaf goolii kaayyadhee goolii san achiif godhuu irrattiin hojjedhe jechuudha. Okay, duraan dursee galatoomii hiree tananaa kennuu keetiif kan if wal barsiisu godhuu keetiif. Maqaan koo Dr. Nasruddin Ibrahim Hamid. Dhaloonni koo magaalaa Harar yookiin Adaree Biyyoo achittiin dhaladhee guddadhee achirraa kaasee ijoollummaa tiyyaan kubbaa miilaa fa'aa taphachuun jaalachuuf ture. Bishaan daakii akka beektan gaa joogolli World City dha, Stone World City. Bikki fiildiin hin jiru, bikki kubbaatti taphatan yeroo hedduu miilaan kiiloomeetirii 4-5 deema akkasii kubbaa taphachuu turre. Haabii kiyya keessaa tokko san ture. Achumatti elementary school, middle school ila high school illee qara'ee. High school junior, Harar Junior High School bikka jirutti fixee bara 1990 akka Awurooppaatti matric yookiin school living examii fuudhee qabxii olaanaatiin yeroo san fixuudhaan yeroo san waan barachuu barbaaddu filannoo godhuu turte. Foormii kennamee osoo riizaaltiin hin dhufin takkaffaa lammaffaa sadeessaa waan barachuu feetu guutuu turte. Akkasii meedisiniin guute. San jalatti Tuqur Ambassaa jira, Gondar fi Jimmaa meedisin ja'a. So san keessaas ni filatta. Filmaanni koo lammeessaa engineeringii ture, san booda paayileetii ture sadeessaa. So qabxii keetirra rarree akka choice keetii match goota. Akka duraa tiiniin seene jechuu. Black Line Hospital pre-medikiyaa 4 kiiloo godhe. San booda ilaa amata afreessaa fidhee year 4 year 5 jaama amata 7 qara'u turre. Naa seene gaa akka beektan yeroo sanitti shororkaa siyaasaa ture. Yuunivarsiitiilee keessaa xiqqoo haalli bareedaan turre. So biyya gallakkisnee bahuuf dirqamne jechuudha. Barnoota hin xumurre. Hiree biyya alatti bahaniin argadhe. So akkasitti sababa adda addaan irra hedduu sababa siyaasaatiin osoo hin xumurre bahuu ta'e. Barriin bahee akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1998 dhuminsarra akkasii of course sababa siyaasaatiin biyya ollaa dhaynee achirraa biyya Ameerikaa hiree argachuudhaan karaa refugee resettlementiin staatasni sun nu kenname seenne jechuudha. Baraan Ameerikaa seene July 1999. Akkuma namuu beeku hoggaa biyya faranjii dhaqan overnight wanni godhamaan jiru dura if establish goota. Biitti nama hedduu mijaawaa miti, supporting qabdu, familiin si biran jirtu. So qabsoo guddaa siyaafata jechuudha. Akkuma abbaaniif godhe taha jechuu hoggaa biyya faranjii seen. I think waan sadii jira just generalize godhuudhaaf. Tokko abbaan hoggaa biyya san seen opportunity ni jira. Hireen guddoo jira, barnoota, biizinasa, waanuma ilmi namaa fedhu hundi ni jira jechuudha. Itti aanee yoo gartee qabsoo san keessa seenuun feenes seef karaa taheen jireenya kee dandeessee karaatti jiraattus ni jira. Tasadeessaa
therapy government assistance keessa namni seenee welfare jalatti hafuunis ni jira. So akkuma abbaan filatee qabsoo godheeni injifannoon dabaruu danda'a jechuudha. Ani kaniin filadhe ka duraasanii hoggaan seene if establish godhu of course dalaguma fedheewu taksiillee oofee kaashariillee tahee hojjedhe warehouse keessa hojjedhe garuu gooliin qabaachuu ture. Gooliin koo as deebi'ee barachuuf an obboleessa jaarraati siyaasaadhaan xiqqoo rakkina ture. So barnoota kiyya achi itti fufuudhaaf goolii kaayyadhee goolii san achiif godhuu irrattiin hojjedhe jechuudha. Haareetti medical schoolitti galmaawee biyya san of course fatanaalee hedduu keessa dabaruudhaan researchii keessa seenee san booda residency programmii kiyya fidhee specializationa bara 2009 leenjii kiyya guutuu xumuree internal medicine jechuun akka amaarri juuyyaa ውስጥ daweedha specialistummaa san akka oromootti mataarra laa miilatti qaama guutuu specialistiidha. So bara 2009 xumuree achuma Atlaantuma keessa barnoota kiyyaas fixee hojiin kiyyaas achuma eegaan Ameerika seene amma bara 26 so about 20 years practice run jira jechuudha. Hospitaalaan hojjedhuuf Piedmont health care system jaama. Piedmont Atlanta hospitaalii fi dalagaa bara 18 internal medicine specialist tahe. Hospitaalli kun kan jiran keessa Ameerikuma guutuu kurnan taappii keessa kanaafuu hiree hedduun harkadhee nama siigalee tajaajila karaa tajaajilatti kannan specialistoota gurguddoo wajjii consultationaan dhihoodhaan hojjechuuf muuxannoo gayaan horachuu danda'e yeroo kana keessa. Hospitaalli nan hojjedhuuf all life aspect irraa ka dhufu homeless irraa kaasee warra nursing home irraa dhufu irrespective of siigalee qabeenya isaanii status isaanii ozoon laalamne namuufu walqixa kan nama ammoo keeriin akkanaa warra dureessaafis ni jira jechuurraa himale irra hedduu nama dhufe hunda walqixa laaluudhaani tajaajila fayyaa kanneen jechuudha. Dhugaadhaa biyya ammagaa biiti nama biyyuma namaati zalaalama achiin jiraannu attachmentiin keenya or asitti walii hidhoodha jechuudha. Ummata keenya aadaa keenya biyya keenya namni yoo kijibe malee kanarraa bahuu hin danda'u. Maaliifi bikkatti dhufan deebi'anii ilaalanii sarva godhuun hogguu waan jaalatama taheef jechuuki. Kanaafuu akkuma namni biraa godhu hogguu yaanni koo biyya kiyya keessa deebi'ee muuxannoo bara dheeraa kana ka biyya faranjii arkanne karaa kamiini biyya keenya deebinee ummata keenyaaf tajaajila isaan barbaachisu san kennuudhaaf karoorri kaayyannee jirra. Kanaafi amma abjuun too asit dhufeeti ta duraati namni hedduu rakkama biyya keessaa meeshaan qorannoo fayyaa guutuutti waan hin jirreef ogummaan garii hanqinni waan jiruuf namni asii ka'ee biyya alaa fakkeenyaaf biyya Hindii fi Tarkii or bikka biraa dhaquudhaan tajaajila fayyaa barbaaduuf hedduu laffaa kanarraa kan ka'e
maallaqa guddaa baasuudhaan hoggaa kafalliin godhamu doolaaraanii hedduu dararama. Kana godhuudhaaf karaa kamiin nama keenya tajaajila silaa biyya alaatti barbaadu san asii kennuu danda'ama waan jirurraahi yaadni koo guddaan sanii. Kanaafuu ta duraa faasilitiin waan kana kannu yookiin hospitaalli tajaajila akkanaa kannu jaaruun barbaachisaadha. Itti aanee muuxannoo biyya alaa jiru kana as fidanii kalaalee injiitiin haa ta'u of course amma wanni gaariin namni keenya haala dursan keessa hin jiru hedduu qara'ee jira, muuxannoo jira, fellowship subspecialitiin biyya Itoophiyaa keessa babal'inaan waan jiruuf ammoo yeroo garii hanqina meeshaa qorannoo fayyaadhaa waan hin jirreef rakkina san ati karaa itti hiiknu ekspertii fi meeshaa waliif fiduudhaan high quality care san kennuun ni danda'ama waan jiru mataa kiyya keessa qaba. Kuni pilaanuma ammoo pilaanagaa akkuma biyya alaatti succeed goone sanii asittis ni dandeenya jenneeti amanna. Kanaafuu amma lafallee secure goone karaa jaarmeetti dabaruuf teenya dhihootti. Kanaafuu abjuuntoo waan san ummata kiyyaaf biyyuma jiran kana keessatti biyyaas guddisuu tahaa, diinagdee biyyaatis guddisuu tahaa, tajaajila ummataaf kannanii hatattamaan kannanii furmaata argamsiisuu tahaa. Kanumaafuu yaadni koo kana jechuudha. Hospitaalli asuma muummitti Itoophiyaa Finfinnee keessa ijaarama bikkallee seentara. Akkasii gaamma bajataa hangam barbaachisaa ekspertii itti gaafanna, itti marihanna. Kanaafi xiqqoo earlyidha garuu pilaaningii fixnee lafa fixnee wanni nu hafu jaarmayaa fi kana eegaluu irratti akkaan jee ekspertoota injiinaroota jira, dizaayineroota jira, medical equipment warra specificationii nu kennu sanirraa jira. So kunga I think plan phase dhaanii deemna, phase 1 2 3 jenne. Phase jalqabaa gana eegaluu fi budget ni jiru. Hangas jee si himuu amman dandayu garuu budgeta barbaachisu guutuutti secure godhuudhaaf plaanni keenya ni danda'ama jennee yaanna.